Waggaa jaha dura guyyaa hadhaa ture. Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa kan wareegame. Hadhi guyyaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa waggaa jahaffaa fi Hacaaluu Hundeessaa Awwaard marsaa shanaffaan gaggeeffamaa jirudha. Kan argamnu magaalaa Finfinnee Boolee Skylight Hoteelitti argamna. Qophii kana daawwannee isin biraan ga'uudhaaf immoo akka Oromiyaa 11tti asitti argamnee jirra. Eenyu fa'aatu mo'ata laata? Hirmaattonni qophichaa immoo waa'ee Hacaaluu maal jedhu isa jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Isinis daawwachaa yaada keessan nu biraan ga'a. Nu waliin tura isiniin jenna. Haseen. Iddoo buudaa Tole yoo wal dhabnee nuufurii akkuma kee durii. Tole Leencoo Guddinaa albama hibbootiin waan injifatteef gammannee jirra. Baga gammadde. Hayyee baga gammanne walumaan. Har'a guyyaatti Hacaaluu yaadannu. Mee jalqaba Hacaaluu akkamitti ibsitaati? Hacaaluu ibsuun natti ulfaata dhugaa haasa'uuf taanaani. Maaliifi ani yoon jedhe yoon haasa'e Hacaaluu yoon xiqqeesse malee danda'ee ibsuu hin danda'u. Maaliifi waan hundi keenya iyyuu beeknu waan ta'eef Hacaaluu kana sana hidhee si ibsuu hin danda'u dhugaa haasa'uuf taanaan. Daayirektaroota ciccimoo keessaa tokko Leencoo Fiqiruuti. Har'a immoo injifattees jirta. Baga gammadde. Hayyee baga hojiin gammanne. Har'i guyyaa yaadannoo Hacaaluutis. Mee Hacaaluu Leencoon akkamitti ibsa? Hacaaluu jechuun tulluu seenaati, gaara seenaati. Kana jala maal jedhame? Itoophiyaa bayyana hundumti keessaniin beektuni gaazexeessitoota hangafaa keessaa ishee tokkodha. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegde. Mee Itoophiyaan Hacaaluu akkamitti ibsiti? Egaa akka obsanaa kennuun barbaada akka hin boonye jechuu kooti. I think ani Hacaaluun ollaa jechuun ollaadhuma isa dhiyoo jechuudha. Abbaan Hacee fi abbaan koo baay'ee hiriyaadha. Baay'ee wajjiniinis daangaa biyyaa kabachiisuudhaaf yeroo baay'ee wajjiniin duulaniiru. Baay'ee walitti dhufu. Nutis akkuma sanatti walitti dhufna. Haceen umurii xinnoo baay'ee garuu ijoolleedhuma amboo taanee wajjiniin namoota guddanneedha. Haceen nama cimaa irraaga. Haceen ayyaantu maaliin jedhee sitti ayyaantu isa dhufus isa darbees isa hundaa nama dubbatudha Hacaaluu jechuudha. Caalaa Camadaa hundumti keessaniin beektuni keessattuu immoo weelluuwwan Hacaaluu weellisuudhaan sirriitti beekama. Baga nagaa dhuftee na dhufu. Hayyee baga eegdan. Mee awwaardicha kana akkamitti ilaalte? Awwaardii Hacaaluu akkuma beekamu Hacaaluu jechuun nama Oromummaa isaaf jiraate Oromummaa isaaf jecha aarsaa kaffaledha. Ispeeshaalii immoo akkuma beekamu faawundeeshiniin Hacaaluu awwaardii kana itti fufsiisuuf wantoota tokko hojjechaa jira. Hacaaluu jechuun immoo goota Oromoo jechaa olidha. Abbaan ishees goota, isheenis gootittiidha. Intalli Ismaayyoo Musaa, Saartuu Ismaayyoo Musaa na biratti argamti. Saartuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Mee Hacaaluu Hundeessaa akkamitti ibsitaati? Anaaf Hacaaluun goota qofaa miti utubaa biyyaati. Utubaa biyyaa gizeen siin jiru ana biratti goota caaleedha. Si galee amma isaan Hacaaluu qaamaaniin beeka. Yeroo isa yaadadhuun Ismaayyoo malee nan yaamu maqaa kiyya. Na yeroo bara rakkootti illee nama na cinaa dhaabbate bara ammaa odoon ta'een bara namni na barbaachisutti illee na cinaa dhaabbateera. Hacaaluun jechuun anaaf waa hunda kiyya faamilii kiyya ija abbaa koo laaluun isa laala gootummaa isaanii jechuudha. Ani immoo qaamaaniin beeka nama goota ja'amuu qabudha. Jalqabumarraa kaasee dhalootaanu. Kanaaf rabbiin biyyee irraa xiqqeessu isa dabuu keenyatti arraan tana hedduu dhagaamee jira dhugaa dubbachuuf. Gara TikTokiin irraa hin dhufe hojjaan koo yaa'u waa'ee Haceetiin TikTok irratti hojjedha. Yoo si ilaalus bifaanis uffannaan kees xiqqoo gara isaasii kan namni biraa akkasiin jedhee beeka? Yaa nama baay'een naan jedhee TikTok irratti waa'ee isaatiin hojjedha. Hanga hordoftoota akkuma 200 wayii qaba. TikTok irratti waanuma isaatiin dhufe hundi kun waanuma isaatiin dhufe. Mee gaafa manaa dhuftu kaadhimamaa akka taateen beektaa akka injifattu garuu eegdee turte? Dhuguma haasa'uuf taanaan kaadhimamaa akka hin ta'e nan beeka. Garuu injifachuun 50-50. Adda baafadhee hin dhufne. Miirri isaa maal fakkaata? Albamni ibboo albama kee jalqabaati sumaan injifattee jirta. Miirri isaa maal fakkaata? Dhugaa haasa'uuf taanaan miira hedduu namatti toludha. Maaliifi sagantaan kun sagantaa seena qabeessaati. Hacaaluu Awwaardii jechuun immoo nama kamiifiyyuu waan guddaadha waan ta'eef hedduutti gammadeera. Ani yoomiyyuu nan injifadhe yaadeen beeku.
yaa acceptationin koo zeeroodha hundumaa garuu injifadheera guma baay'ee namatti tola awwaardii baay'ee jira garuu awwaardiin Hacaaluu kan itti adda ta'u sababoota baay'ee qaba kanaaf warra kaan caalaa awwaardii Hacaaluu gaafa injifattu sababiitti miirri addaas dhagahamu baay'ee jira sanaaf baay'ee gammadeera. Hacaaluu Hundeessaas faana abbaa keetii faana Usmaayyoo Muusaa hordofeetii kan uummata isaatiif wareegame. Mee asumaan abbaa keessaa yaadannu Usmaayyoon nama akkamii ture guyyaa goototaa waan ta'eef isa isaa yaadannuuf. Wallahi Usmaayoon nama gaariidha, nama kokoflaadha, nama taphataadha, nama dalagataadha, nama jaalatamaadha. Jechuun nama jaalatu, nama namummaa namaatti nama kabaju. Nama ififu akka Hacaaluuti, amala akka Hacaaluu qaba. Gootonni yeroo hedduu onnee qabanii onneen isaanii onnee baay'ee namatti toludha. Kanaafuu Rabbi biyya irraa xiqqeessu. Abbaa kiyyaaf Rabbi rahmataa godhuun jaa. Waa'ee Hacaaluu ibsuudhaaf ani yaa'u jechuutan qabu. Inni jechuun akkuma jedhe ani Oromoof qaaliidha akkuma jedhe inni qaalii keenya. Waa'ee isaatis yeroon kaasuunis wanta baay'ee narra gahaa jira yaa'u jechuun kan ilaalamus kan ilaalamus jira. Hacaaluun anaaf jechuutan qabu. Waggaa jahaan har'aa ture wareegamuusaa akka dhageenye ati akka maatiitti wareegamuusaa akkamitti dhageetti mee? Galgaluma sanaan akka tasaa teenyee feesbuukii ilaallaa maatii wajjin dhugaa narrifadhee dubbachuus hin dandeenye maatiin koo anaan na sossobuutti jalqabanii bullee iddoon deemuun dhaban. Sisaayittan bilbilaa kiyyaatti bilbilaa achi booddee waan tokko gaafa feesbuukii irratti odeeffamu qaxjannee maatiin akkuma jirrutti Phaawulos hospitaala Phaawulositti deemnee jechuudha. Tole mee saartuu haadha kaadhimamtoota hedduutu jira ati eenyuun filattee jedhee si gaafachuu barbaadeen ture. Ani aartii keessaa fi waan xiqqishoona keessa jirtuuf ani aartii keessaa amma ani aartistii Siibooyi hedduun dinqisiifadha. Faamiliidhaas obboleessa kiyya inni anis amma isaan bakka bu'ee dhufee jechuudha gara tokko. Jechuun egaa aartistoota gurguddootu kaadhimame kana jechuu hin danda'u garuu immoo ummatumaaf dhiisna filannoo isaanii. Imana guddaadha inni sitti kenne nama jiru keessa si qofatu. Dhugaa dubbachuudhaaf daayirektaroota ciccimoo jiran keessaa ati tokko mee namoota akka kan kee daayirektara ta'uu barbaadaniif awwaardiiwwan akkanaa jiraachuun isaanii faayidaa akkamii qaba? Dhuguma dubbachuudhaaf awwaardiin keessumaa namoota jalqabanii baay'ee barbaachisaadha. Namoota buleeyyii caalaayyuu namoota industirii keessa waggaa baay'ee ture caalaayyuu warra haaraadhaaf irra caalaa barbaachisaadha yaada awwaardiin maaliif yoo jettee gara fuulduraatti akka isaan jabaatan hojjetanii fi hamilee guddaa ta'aa fi. Uffannaa kees bifni kees gara isaatti kalaa sagaleen xiqqoo mee weelluuwwan isaa keessaa tokko osoo nu affeertee daawwattoota keenya. Sirba isaa keessaa kanan jaaladhu yaa'u. Allayyaa mogorii daangaa nyamarga'u oksus naaf hin taane deessus naaf hin taane rooroon hin hammaatte hambara nan taa'u. Sirboota Hacaaluu osoo nas dhaabadhee hunda isaa si weellisee natti tola garuu. Tokkichuma carraasii kenna. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Sirba Hacaaluu keessaa waa'ee tokkummaa irratti waan inni weellisu Oromoon ammas Oromoon inni dhufus inni darbees tokkummaa irratti akkuma Hacaaluu uummata isaa jaallatu sirba Hacaaluun tokkummaa irratti sirbee sana baay'een jaalladha. Halkan guyyaa ijarra aanan baddu taayetumaan waanuma kee yaada takkitti koo kan dodda bararsine meedhis yaa walitti hahaafnu. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Dafqiidhaaf utaalchoo girgoodhaaf milikii tattee kutteen baanis wayyuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf nagacha kennaa maaltu didaa jirra hunda bacha
Kinamaaltu didaa jirra hunda baacha. Jirra 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 jirra. Jirra jirra jirra. Jirra 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 jirra. Kun ammallee jirra. Yaani namammaa kana mammaaqsiisa. Uumamni seera uumaa dabsee. Wajjin bara kanarraa caka erga bukkeen dhagaa cabsee namammaa kana mammaaqsiisa uumamni seera uumaa dabsee mul'atta deeminaan jedha dukkanaan ibsee. Sagalee kanaan weelluuwwan hedduu sirraa eegna nu jalaan badini weelluuwwan inni kottu. Dhumarratti dhaamsa walii galaa dhaloota keetiifis wal qabsiistee yoo qabaatte carraasaan siif kenna. Dhumarratti waan inni jechuu barbaadu jiraate faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa cinaa haa dhaabbannu. Maaliif faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa jechuun kan ittiin dhaloota gargaartu, kan ittiin rakkataa gargaartu, kana sana jedhee ibsuu hin danda'u. Walumaa galatti Hacaaluu Hundeessaa faawundeeshinii 7855 irratti guyyaa guyyaan maallaqa tokkittiin guddaa dhedhee yaadu. Kanaan yoo deeggarre Hacaaluuf illee kabaja qabnu itti argisiisna jechuun barbaada. Hacaaluun kaayyoo qaba. Kaayyoon Oromummaa isaa waan guddaa uummannis kan beeku jechuudha. Dargaggoon ammaa kaayyoo qabaachuu qabu. Kaayyoo sana immoo galmeessuudhaaf immoo obsa qabaachuu qabu. Kanaaf namni obsa qabaatu waan barbaadu kaayyoo sana bira gahuu danda'a. Kanaaf dargaggoon ammaa kaayyoo isaaniitti cimanii hojjechuu gara fuulduraatti waan xinnoodhaan kaayyoo isaanii gara duubaatti deebi'uu qabu. Kanarratti cimanii hojjechuu qabu kan jedhu naamana. Isinis gaazexeessitoonni bakka keenya buutu waan ta'eef isinis itti fufuu qabdu. Kanaan obsa qabaadhaa jabaadhaa jechuun barbaada galatoomi. Okay, ani kanan jiru yaa'u hojjaa Hacaaluu itti fufuutu irra jira. Nus immoo alootas dabarsuun irra jira. Anis akkuma beekamutti TikTok irratti waa'ee isaa qofan hojjedha. Gara SMS'tiin immoo 7855 irratti okay jettanii ergitanii wanta kana aggiiruus irra jira. Hundumti keessanuu sin jaallaa galatooma. Qophiin addaa Hacaaluu Hundeessaa Awwaard marsaa 5ffaa sababeeffachuudhaan isin biraan geenye kana fakkaata ture. Isinis nu daawwachaa waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Kaadhimamtoota garaagaraa keessaa namoonni garaagaraa injifatanii jiru. Nutis miira injifattoota garaagaraa isin biraan gahuudhaaf yaallee jirra. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti ulfaadhaa galatoomaa nu daawwachaa yaada keessan nu biraan gahaa waan waliin turtaniif har'aa garuu asumatti goolabneerra nagaatti.